You're listening to Radio 3ZZZ. Broadcasting in your language. 3ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio. 3ZZZ. 92.3 FM. 3ZZZ. The following program is in Oromo. My name is Simon from Victoria Police. I work with the African community on behalf of Victoria Police, so I understand the situation on both sides, on all sides of all of the ethnic groups. A decision has been made by the police and also the ambassador that tonight's meeting will be cancelled. On behalf of the police here, we thank you for your patience and tolerance, and we can assure you the meeting will not be occurring at any other venue. The hall will be closed down very shortly, and we'll call it a night. I guess you can figure that perhaps your message has got across tonight.
sa'a lama sa'a tokko hawaasa Oromootiif kan dabru kun adreesni asii ganda Fitzroy keessa kanaafiyyuu bakka hin beekne as dhuftanii qooda asirraa fudhachuu hin dandeettan jechuudha. Reediyoo asii darbame reediyoo afaan Oromoo. Asirraa darba. Reediyoo Siriitti Kuusaddiirra. Qophiin afaan Oromoo sanbata yookaan dilbata sa'a tokko hanga lama. Waan torbaniin darba. Hedduu bareeda. Guyyaan har'a bitootessa 6 bara 2011 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa afaan Oromoo. Sagantaan afaan Oromoo torbee dilbataa akka lakkoofsa Melbourneetti guyyaa keessaa sa'a 1 hanga 2 daandii qilleensaa 92.3 faamaarraa siidaan amma jalqaba. Eegalli sagantaa keenyaa oduu ta'a. Itti aansuun qophiin fayyaas abbaa durabeeti. Kanatti aansuudhaanis Dr. Muhammad Abbaa Bulguu qophii xiinxalaa ni qabanii akkasumas sagantootii yookaan immoo beeksisa adda addaa dhufu irraa jalaan isin beeksisna kanarra isin keessummeessu Andeessaa Dinqaatii. Shangalaalii Muhammad Abbaa Bulguu akkasumas Abbaa Boonaa fi Alii Galatoon bira jiru qophii oduutti dhiyaadhaa. Har'a yoo biyya keenya keessatti illee jijjiiramni dhufee jedhe namni biyya sana keessatti jireenya isaatii jedhee mootummaa sanaa wajjin hojjechuu jiru buluu jiru sun hundi luus godha jechuu akka hin taanellee mul'isuu danda'uutu nurra jira. We have to be really visionary wanni jiru tokko malee yeroo Ashaakab yaada irraa nu dhaggeeffachaa turte? Dhaggeeffachaa ture ala. It was very interesting. Yeah, because it's in one siyasa kana one experience it take up the niche chagu. Namni wa kaisa be hugua so be tara bareta. Sanifu afgartin silage pustrala. It was very interesting. I was so engaged. Kan kemal yadi ke wai kan dhaggeeffachaa ture. Yadi kan kemal. Ayada rat murteeffachuu fadu. All I know is an Oromiyaa nakabilisamtum patadute. Akkaataa teluftuga. Kanuma barbaade na to Oromiyaan terka keenya garuu barbaade. Dargaggoon bifa maali qooda kan nu qaban jettee yaadda? Shamarran dargaggoon young generation namuu guddatan. Amma fakkeenya akka warra revolution kana yoo agarree warra dargaggoo shamarranii lafaa ka'ee bara jijjiirama kana illee fide. Ntilleen jijjiirama akkasii fiduu ni dandeenye jeetiin yaada. Oromoon illee bara 2000 meeqallee yaada dhommoo fincila diddaa gabrummaa jettee barattootumaatu kaase. Amatullee ni qaban fakkaatan baay'ine. Soso'iinsi biyya keessa nama jira jeetiin yaada. Fuulduraaf illee abdiin isaanumarraa. Dargaggoof shamarran irraa. Definitely shakkii miti. Enti nu buusan massaginatti. Enti nu buusuuf deema. Sagalee moo? Nu jala gabbuusan malee sila. Abba buda abba. Siya. Ayyee wal argina. Ayyee nagaan jedhaga. Torbee wal agarra qophii koltaa